akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Ararsaa Mul'isaa Miidiyaa. Namoonni jalqaba gara miidiyaa kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii miidiyaa kanaa ta'aa amma nutti dabalama. Yeroo darbe keessa wantoonni miidiyaa kanarratti gadhiifaman wantoota nama bohaarsan, nama bashannansiisanii fi nama barsiisanidha. Egaan guyyaa har'aa kanas mammaaksa afaan Oromoo kutaa 17ffaatiin walitti deebinee jirra. Mammaaksi afaan Oromoo kutaa 17ffaa akka armaan gadiitti itti fufa. Tokko, tika didaan iyaana dida. 2, ajjeecharra sukkuummaa sodaadha jette taafkiin. 3, oduuf naqalan jette lukkuun. 4, adurreen garaa murattee leenca caalaa nama sodaachifti. 5, harkaan dhaabanii barbareen nama gubdi. 6, ammaaranis dhuman ooltu. 7, harree ganama baddee galgala kurkuriin hin argu. 8, kanaadhatti bartee amaatitti. 9, kadhatanii galanii weeddisaa ndaakani. 10, jabbiin ootuu hin marrattu.